Caalaa imalli keenya as mooraa muummicha OBN irraati gara gahumsa keenya godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti kan taasifnu tarii magaalota gurguddoo wata imallu agarru ija kaameraa keenyaan daawwattoota keenyatti agarsiisaa deemna. Wanti jedhu kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo ka'umsa keenya Adaamaarraa kiiloomeetira muraasa imallee daandii guddicha saffisaa Adaamaarraa gara Finfinneetti qajeelchuurraa kan nuti argamnu. Daandiin kun bahumsa garagaraa gara magaalotaa fi kallattiiwwan garagaraatti baasu kan inni qabu. Nuti gara imala keenya godina Arsii Lixaa gara magaalaa Bishaan Gurraachaatti kan nu geessu akkuma argaa jirtan bahumsa daandii saffisaarraa gara Mojoot yookaan gara magaalaa naannoo Hawaasaatti geessu irratti kan nuti argamnu. Asii kiiloomeetira 206 kan ta'u gara magaalaa Shaashamanneetti kan nu imalchiisu jechuudha. Sana booda magaalaa Bishaan Gurraachaa imallaa maaltu raawwata maaltu jira daandiiwwan kanarra kan jedhu immoo kan isin agarsiifnu ta'a. Ammas nu wajjin tura. kabajamtoota hordoftoota keenya qophii addaa ayyaana dhalachuu Kiristoos sababeeffachuudhaan gara bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatti mallee qopheessuuf jennuun Adaamaa ka'umsa keenya godhannee amma magaalaa guddoo godina Arsii Lixaa kan taate Shaashamanneetti kan argamnu. Daqiiqaawwan muraasa yookaan kiiloomeetira muraasa qofaatu nu hafe magaalaa Bishaan Gurraachaa seenuudhaaf. Magaalaa Shaashamannee adda kan ishee godhu magaalaa sochiin daldalaa garagaraa keessatti heddummaatuu fi sochiiwwan konkolaataa keessatti baay'atanidha. Kunis sababa magaalattiin karra ba'umsaa fi seensaa 5 qabduuf akka ta'e beekamaadha. Nutis magaalaa kana keessa kunne magaalaa Bishaan Gurraachaatti qophii keenya yaadannoo dhaloota Kiristoos sababeeffachuudhaan qopheessaa jirru isin biraan kan geenyu ta'a. Ammas wajjin turtii gaarii dabarsaa. Nagaranti, nagaan nafta. Fayyuma. Akkam. Bagatti singee sayyaa. Nagaan nafta. Fayyuma. Akkam. Nagaan. Sinora. Akkam nafta. Nagaami. Bagatti singee. Akkam. Asii yoonni dogoggorri daangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi Bishaan Gurraachaa irratti argamna natti fakkaata. Kanaaf isinis as baatanii sumattanii ulfaadhaa galatoomaa isinii jedha. Akkuma qabu nagaan dhuftanii yaada dhufuu isinii jechuu barbaada. Hojii misoomaa hojii waliigalaa akka magaalaatti hojjechaa jirru ayyaana kana sababeeffachuudhaan isin daawwachiisna. Keessumatti karama kanaa yoo deemne gaarii ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga guyyaa dhalachuu yaadannoo Yesuus Kiristoositiin isin ga'e ayyaana kana kabajuudhaaf gara bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatti dhufnee jirra. Amma kan argamnu daangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetii fi bulchiinsa magaalaa Gurraachaatti. Daangaa kana yeroodhaaf wanti adda baasee jiru mukkeen elektiriikiidhaaf dhaabbatanidha.
gidduu sana dhaabbanneerra. Yeroo biraa immoo haala misoomaaf toluun daangaan sararamee kan arginu ta'a. Har'aaf daangaa kana gidduutti nuti argamnee kan jirru. Keessummoonni keenyas magaalattiirraa gara daangaatti ba'anii simannaa bareedaa ta'e kan aadaaf duudhaa Oromoo ganamaa of keessatti qabateen baga nagaa dhuftan jedhanii nu simatanii jiru. Keessummoonni keenya isaaniin wal agarree gara magaalattiitti seennee immoo magaalaan bishaan gurraachaa gama misoomaatiin haala teessuma isheetiin carraalee investimentiitiin maal of keessaa qabdi, maaltu adda ishee godha kan jedhu seennee wantoota achitti ta'aa jiraniif waan daawwannu ija kaameraa keenyaatiin kan isin daawwachiifnu ta'a. Ayyaanni ayyaana nagaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Ammas qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan OBN bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaatti isiniif qopheesse. Daawwataan wajjin turtii akka taasiftan gamanumaa isin affeerannee jirra. Konkolaataa keenya keessa seenne wantootni magaalaa keenya keessa jiru isin daawwachiisaa jechaadha. Gara bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaa seennee jirra. Bishaan gurraachaan bara 1997 maatii Qanyaasmaas Birruudhaan kan hundeeffame akka taateen beekama. Yeroo sana godina Arsii Lixaa jalatti akka bulchiinsa ganda baadiyyaa tokkotti kan isheen fudhaa turte. Bara 2008 irraa kaasee garuu itti waamni ishee naannoodhaaf ta'e hojii misoomaa, hojii waliigalaa, hojii turizimii waliigalaa hojjechaa kan jirtuu fi guddinni ishees ammaa fi saffisaa kan jiru akka ta'e kaasuu barbaanna. Akkuma beekamu naannoon kun naannoo indastiriidhaaf oolu jedhamee kan adda ba'edha. Kabajamtoota keenya irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana dhalachuu yaadannoo Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'e jenna. Ayyaana kana qophii addaa kan bulchiinsi magaalaa bishaan gurraachaa OBN wajjin ta'ee isiniif qopheesse. Waan gara bishaan gurraachaatti imallee arginee fi daawwataa jirru deebisnee isin daawwachiisaa jirra. Bakka jirtanitti qophii addaa ayyaana dhalachuu yaadannoo Yesuus Kiristoos sababeeffachuun isiniif qopheessine wajjin turtii gaarii akka taasiftan ammas kabajaan isin affeerra. Jalqabuma yeroo gara magaalaa bishaan gurraachaatti dhufnu daangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi daangaa bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaa simannaa fi anaa dhufuun akka duudhaa ganamaa Oromootti nuuf taasifamee jira. Amma manguddoota abbootii gadaa akkasuma bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaa wajjin as Oromoon odaa jalatti gaaddisa jalatti wal arga. Duuba keenyaa bunni danfaa jira. Ayyaana waan ta'eef buna dhugaa eebbifataa coomas murataa akkasuma waan dhugnu dhugaatii kan qophii kana isin biraan gahaa jirru. Gidduu gidduutti immoo piroojeektotaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalattiin qabdu sochii akkamiirra jirti magaalaan bishaan gurraachaa erga hundoofte kan jedhus kaameraa keenyaan sochoonee kan isin agarsiifnu ta'a. Magaalaa Buleettiidha yoo xiqqaatee jaarraa walakkaa ol eega hundoofte magaalaa qabdudha umurii isheetiin jechuudha. Haa ta'u malee sochiin hanga misoomuu qabduu fi hanga teessumaaf qilleensa mijataa ishee sadarkaa barbaadamurraa magaalaan geenne amma immoo magaalaa wixxiffachaa jirtu misoomaaf qophiidha jettee of beeksisaa jirtudha. Walumaa galatti magaalattiin maal qabdi, maqaadhaan seenaadhaan maal fakkaatti kan jedhu qarqara haroo Habaas magaalattiif midhaaginaa fi bareedina ta'e maddiitti kan nuti argamnu. Qophii keenya ifatti eegallee jirra. As nu biratti kan argaman
kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Amansiisaa Addunyaa akkasuma warreen bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa biroo wajjin asimmoo manguddoota magaalattii jaarsolee argaa dhageeyyii kan ta'ani waltajjii keenya eebbaan saaqannee kan eebbifannu ta'a. Asii manguddoonni akkuma aadaa ganamaa Oromootti eebbaan waltajjiin nuu saaqu sana booda nyaataa dhugaa gara haasaa keenyaatti kan dhufnu ta'a. Nu hordofaa. Dilteedhinna obba ijarra hafa faatee waan dhagay lafti dhagay dhibbi dhagay dhibaayyuun dhagay gadabisi galchi gadaasi hulluusis irreete irree leencaa godhi afaan kee tokkocha godhi wal si beesisi biyyatee biyya nagahaa godhi biyyatee biyya nagahaa godhi nagaa badhaadha nuu godhi nagaa nuu dhufe kana nagaa mishaa kana nagaa badhaadha nuu godhi nagaa badhaadha nuu godhi sun toltu faatee waan dhagay lafti dhagay dhibbi dhagay dhibaayyuun dhagay gadabisi galchi gadaasi hulluusis irreete irree leencaa godhi afaan kee tokkocha godhi wal si beesisi bakka jirtutti hafuura kee wali urgeessi ardiin tun akka akkana taateen qabdi haga nageetteen qabdi ammallee yaa rabbi Bishaan Gurraacha ammallee ol nuu deemsisi ol haa deemtu haa badhattu sun toltu. Ilteedhina hobbaya ijarraa fa'a ijarsa gaaraa ta'a leencaa nyaaraa ta'a faatee goraan offolcha faatee waan dhagay dhibbii dhagay dhibaayyuun dhagay ka dhageette nagaan oolchi nagahaan bulchi daloo dhoyaasi yaakee gabbisi haga toltuuti faatee waan dhagay dhibbii dhagay dhibaayyuun dhagay ka dhageette nagaan oolchi nagahaan bulchi gadabisi godaansis gadaatee nagaa godhi irreete irree leencaa godhi waliigaltee ankee waliigaltee kinniisaa godhi biyyatee biyya nagaa godhi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaa Rabbi keenya qophii adhaa kana qophii nagaa qophii gammachuu Rabbi nu taasis. Sababa kana Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbi keenya magaalaa tana guddatu Rabbi nu taasis. Guddataa jirti ammas fuulduratti fuftu Rabbi nu taasis. Si kadhannee karaa taanaan murraa fuudh birahmatika arhamar raahimiin Allahumma salli. Ammas irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga dhalachuu yaadannoo Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jenna. Ayyaana kana kan kabajaa jiru OBN fi bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaa haala kana fakkaatuun bu'uuraalee misoomaa fi haala magaalattiin irratti argamtu irratti haasa'aa ayyaana keenya kabajaa jirra. Bunnis danfee urgeeffannee jirra. Buna dhandhamuuf immoo dursee kan dhiyaatu qursii bunaati. Kanas dhandhamaa turtii waliin taasisaa jirra. Bakka amma jirru kanatti kan argaman amantii garaagaraa irraa akkuma duudhaa waliin jireenyaa fi aadaa wal danda'u hawaasa keenyaa wal hammachuuf waliin jiraachuu hawaasa keenyaa hawaasa amantaa garaagaraa hordofu gidduu keenyatti argama. Kanaaf ayyaanni keenya guutuu dhandhamaa bakka jirtanitti ammas nu wajjin turtii taasisaa. Magaalaa Bishaan Gurraachaa magaalaa jireenyaaf hawwattuu taate qilleensi ishee namatti toluu fi haroo habaas bishaan guddaa misooma kamiifuu yoo barbaadame waan barbaade misoomsuu danda'u maddiitti argamna. Tarii Bishaan Gurraachaa maaliif jedhamte seenaa jedhu kan magaalattiis odeeffata waan magaalaa tanaa wal qabatu dubbataa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Ammas bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. kabajamtoota daawwattoota keenyaa ayyaana qophii addaa bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaaf Oromiyaa Broadcasting Network waliin ta'anii qopheessan isin biraan gahuu keenya itti fufnee jirra. Egaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatiin eega simatamnee booda asitti sagantaa bunaa ayyaanas waan ta'eef buna dhaabaa qursiin bunaas qophaa'ee buna keenya dhugaatii haasaa keenya kan adeemsisaa jirru as maddii kootti kan argaman abbootii gadaa dargaggootaa fi akkasuma bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaa as sagantaa kanarratti argamanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Amansiisaa Addunyaas as maddii kootti argamu. Waa'ee Bishaan Gurraachaaf magaalaa Bishaan Gurraachaa maal nutti mul'ata
daqiiqaa muraasa isaa wajjin turtii taasifne seenaa hundeeffamaa fi maqaa moggaasa bishaan gurraachaa jedhu akkamitti argatte kan jedhus wajjumaan kan dhageeffannu ta'a kan daawwannu ta'an wajjin tura. Tole galatooma baga nagaan dhuftanii hunda keessaniyyuu baga geessan jechuun barbaada. Akkuma beekamu magaalaan bishaan gurraacha magaalaa seenaa qabeettii hawwata turistii kan taate magaalota kaan irraa carraa bal'aa kan qabdu kan ishee taasisu keessaa dhimmoonni gurguddoo akkuma asteenyee ilaalaa jiru kana inni hara wajjin wal qabatee jiru. Hara kana keessatti allaattiiwwan adda addaa roobii dabalatee wantoota nama harkisuu danda'an bal'inaan kan qabdu irraa kan ka'e turistii addaa hawwachuu kan dandeessu akka ta'e beekama. Isa qofaatu hin taane indastiriidhaanis guddisuudhaaf magaalaa guddisuu keessatti investimentii hawwachuu keessatti lafa bal'inaan kan qabduu fi isas harkisaa kan jirtuun magaalaa yeroo gabaabduu keessatti guddattee akka Oromiyaattis dorgomtu akka ta'u kan taasisu. Kanaaf immoo carraa guddaa kan qabnu as hawaasaatti dhiyaannee kan jiru waan ta'eef muuxannoo naannoo sana jiru fudhannee magaalaa keenya guddisuudhaafis qophii inni bira jirus bal'aadha. Hojiin kana hojii wal qabatee hojjetamaa jirus bal'aadha. Akkuma waliigalaatti akka magaalaa keenyaatti hara kanarratti gara riizoortii 12 kenninee isaan keessaa kan jalqaban hin jiru kan warri hin jalqabnes hin jiru. Naannee garuu hara kana itti fayyadamnee magaalaa keenya guddisuu guddina magaalaa keenya saffisiisuu keessatti xiyyeeffannoo addaa kenninee hojjechaa kan jiru akka ta'e kaasuu barbaade. Daawwattoota keenya magaalaan bishaan gurraachaa magaalaa asiin naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatiin walitti kalooftee ollaa taatee magaalaa argamtuudha. Carraadhuma wal fakkaatu magaalaan Hawaasaa qabdu haroo Habaas irratti misooma loojiiwwan garagaraa akkasuma riizoortiiwwan garagaraatiif haroo Habaas haalaan mijataa ta'eef teessuma bareedaa fakkaatu qabu irratti kan argamtu. Akkuma kantiibaan kaasan carraa investimentii olaanaaf magaalota Oromiyaa keessa jiraniin kan birooti olitti carraa investimentii bareedaa magaalaa qabdu ta'uu ishee nuuf kaasanii jiru. Seenaadhaan magaalaan bishaan gurraachaa maal fakkaatti adeemsa kamirraa kaatee har'a as geette kan jedhu moggaasa maqaa ishee bishaan gurraacha jedhus eessaatii argatte kan jedhu manguddoon nu cinaa jiranii. Isaan immoo maal jedhu gidduutti maaliin nu bohaarsu kan jedhu mee waanuma isaan jedhan kan hordofnee deebinu ta'a. Nu wajjin turtii taasisaa ammas. Eshi galatoomaa jedha maqaan kiyya nagoo waaqayyoo jedhama. Naannoo itti argamu magaalaa bishaan gurraachaati. Ayyaana dhalata lidaata Yesuus Kiristoosii guyyaadha. Ayyaana kanaan baga rabbi isin gahe baga gammadde isin jedha. Isinis keessummaan dhuftan baga nagaa nu dhuftan. Hojjettoonni keenya kan magaalaa kana bulchitanii baga nagaa nu dhuftanii galatoomaa isin jedha turrisee. Kana aanseeti wanni barbaachisu haroo Habaas kana duri kennaa abboota kennaa annaa akaakayyoota kennaa Habaas nagaa nu baasii jedhanii bishaan kan akkas aadaa kennat aadaa uummata Oromoo armaan duratti bulu kennaa naannoon kun muluun caakkaa Habaas nagaa nu baas jedhanii kadhatanii akkuma san nagaa ta'ee biyyi keenya jiraatee naganni dheeraan sun armaan nu gahe abbootiin nu dabarsitee armaan baaneera. Nuti san maka barbaan naannoo jirrutti bulchiisuma kennaa wal qabannee jaarsota kennaa wal qabannee markaa kana qabatanii Habaas nagaa nu baas jedhanii waaqa kadhatanii akkuma san akka irreessa fakkiitii yoo kadhatan waan hin dhagayaa fi yeroo bal'ee barbaadanii dhagayaa fi nagaan galanii aadaan biyya keenya jiru aadaa akkasiiti. Mee garanatti keessumattuu gara hawaasa gara naannoo daangaa jiru kanaan kan beekaman geeraruudhaani manguddoonni baay'een dargaggeeyyiin jiranis gurra urataniiru lootii gurraa qabu. Kan ammoo warra tarii gootummaa qabuu fi onneen isaanii gootaatu gurra urata jedhu. Isin immoo akkasii argaa jira gurra gamanaa urattanii jirtu. Geerarsa dandeettu na fakkaata akkuma naannoo kee kanaatti geerarsaan hin beekama namni. Maal jettanii geerartu dur? Duri kullee kullee Adamo tira dole kabite kaditi gujette gilgada basite lubunti ya badura ba ke balfite wati yitin girjanji sayo kinan chafsa jette tuga gara dafa bikit wati yitin chafsini jisini aninu imaru gayo kokke masakite mason qabdu kartite ite mure gangacha dalima abbadoni chafsite
Amma gari butaran keji aka muka bai lo male filinjiru bona kiya lo male firrinjiru dorobe luganga lo male filinjiru ariyo bona kiya lo male firrinjiru nani filtu kaba lo male filinjiru ariyo bona kiya lo male firrinjiru wana basil chungkaba lo male filinjiru ariyo bona kiya lo male lafte 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 lo male filinjiru ariyo bona kiya lo male laftu bana bafte lo male filinjiru hora 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 daawwattoota keenya as yoo dhuftan geerarsaanis namoonni geeraran baay'eedha. Manguddoonni kanaan dura umuriidhaan buleeyyiin jiran baay'een isaanii gurra uratanii jiru. Sun immoo mallattoo gootummaatii yookaan dhadhoola gaafa deeman leenca fa'aa qeerransa fa'aa kophaatti namni tokko qabee ajjeesee gogaa isaa fa'aa uffatee mallattoo gootummaa agarsiisa ture. Kana qofaa miti waraanaaf lola daangaa ofii eeguu irratti illee hawaasa dandeettiif tooftaa lolaa beekuu fi gootummaa qabu hawaasni gama kana jiraatu. Kanaaf geerarsi kan baay'atu akka ta'es odeeffannee jirra. Isinis akkuma daawwataa jirtan jechuudha. Magaalaan bishaan gurraacha maaliif bishaan gurraacha jedhamtee moggaafamte kan jedhu waa'ee bishaan gurraachaa nutti hima. Magaalaan bishaan gurraacha magaalaa naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Haarawaa hundoofte Sidaama Qaabii irratti argamna. Magaalaan tun bara 1949 kan hundoofte. Maatii namoota yeroo sana as turan maatii Qanyaasmaash Birruu Wadaajootiin mana shaniin afaan lagaa irratti kan ijaaranii hundeessanii. Magaalaan tun yeroo sanitti magaalaa afaan Amaariffaatiin Xuquraa jedhamtee yaamamti jechuudha. Bara sanitti Xuquraa jedhanii moggaasanii. Achi booda immoo magaalaan tun yeroo dheeraa eega turte booda bara 1998 qaama seerummaa magaalummaa argattee sadarkaa arfaffaatiin magaalaan manni marii caffee murteessee akka qaama seerummaa argattu gara magaalaatti akka jijjiiramtu godhanii jechuudha. Achiin dura magaalaa baadiyyaa turte. Yeroo sanitti ganda Daalatti bishaan gurraacha jedhamtee yaamamti jechuudha. Aanaa Shaashamannee jalatti. Eegasii 98 achi jala baatee magaalaa bishaan gurraacha jedhamtee hundoofte. Egaa moggaafamni magaalaa bishaan gurraacha laga gurraacha gaara Wandoorraa bobba'ee dhufutu jira. Sun dhufee hara Habaas kanatti kan galu jira. Muka maqaan isaa hambeenaa jedhamtu jira jechuudha. Hambeenaan sun jalli isaa hin gurraachate achirraa moggaafamni kan argame jechuudha. Bishaan gurraacha kan jedhameef bishaan sana immoo halluu isaa jijjiire. Hiddi muka sanii halluu bishaan sanii jijjiiree bishaan gurraacha godhe moggaafamni isii achirraa argame jechuudha. Kanaaf amma lagni ati argitu kun laga waaqeffannaa yeroo san itti kadhatanii jechuudha. Hara Habaas malkaa garagaraa qaba. Malkaa Ayyukkaa jedhanii maqaa addaa qaba. Malkaa Booyyee jedhanii maqaa addaa qaba. Malkaa Ari'aa jedhanii maqaa garagaraatiin moggaafamee jira jechuudha. Malkaan kun gaafa gadi bahan waaqatti kadhatanii jechuudha. Gaafa duulaaf bahan gaafa daangaan ta'een akka hin dhiibamne wanna jedhan Habaasi barana nagaan nu baasi gara deemne nagaan nu galchi diina nurraa dachaasi jedhee kan itti waaqeffatu ta'uu isaati akka seenaatti kan dhageenye nus asuma dhalannee guddanne waan ta'eef seenaa kana nullee qaccee dadhabnee irraa jechuudha.
irra deebuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'an hundumtuu baga waggaa isin ga'e jecha warri as jirtanis nyaataa dhugaa waan akka bulchiinsa magaalaatti qopheessine hunda dhandhamachaa magaalli keenyi waan isheen qabdu ijaanis ilaalaa ammas gara haraa deemnee haraa irratti dhimmoota hojjechuudha qabuu fi maal qabdi akkamittiin carraa turizimiidhaaf ta'u qabdi kan jedhu biruma geenye imala achirratti yaada tokko tokko waliif kaasnaa kan jedhu ammas irra deebuudhaan akka bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatti baga ayyaana kanaan isin ga'e baga nuun ga'e jechuu barbaada. Kanaaf hundumni keenyayyuu gara bidiruutti deemnee haalaallu tole. Yaa akkuma ilaaltan kun hawwata turizimiidhaaf carraa guddaadha jennee kan fudhanne hara kana. Harri kun haroota Oromiyaan qabdu keessaa tokko ishee kana. Kanarratti fayyadamnee carraa investimentii baay'ee harkisuu akka dandeenyu qilleensi naannoo kanatti arginu baay'ee hawwataadha. Namoonni baay'een naannoo kanatti dhufanii riizoortii ijaaruudhaaf fedhii guddaa qabu. Jireenyaafis baay'ee hawwattu kan godhe keessaa tokko hara kana. Kanaaf carraa Bishaan Gurraachaa qabdu keessaa hara kana. Kanaaf namoonni qabeenya qaban, namoonni beekumsa qaban asirratti dhufanii magaala keenya misoomsuu akka isaan danda'an ayyaana kana sababeeffachuudhaan dhaamsa keenya akka bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaattis hin dhaamna. Oromiyaan waliin ijaarraa, magaala keenya waliin ijaarraa, misoomsina, guddina magaalaa keenyas yeroo gabaabaa keessatti saffisiisnee fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetamaati kan jiru. Hara irratti imalaati kan nuti jirru. Hara kana carraalee investimentii meeqaaf itti fayyadamuu dandeenya? Isin waa'ee hara kana magaalattii eebuu misoomaa qabdu kanaaf carraa investimentii kanaaf maal jettu? Haa ta'u akkuma beekamu Bishaan Gurraachaa kan qabdu keessaa akkuma silas dubbachaa turre hara kanatti fayyadamnee magaala keenya guddisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaatti kan jirru. Inni akkuma jirutti ta'ee haga ammaatitti naannoo laga kana qofaatti riizoortiiwwan 12 ol investimentiidhaan kennamanii isaan keessaa namoonni muraasnis hojii jalqabanii loojiin tokko gara xumuraattis kan ga'e hin jira. Akka waliigalaatti garuu potenshaala guddaa kan qabnuu fi yoo xiqqaate haga eerpoortiitti daangaan waan jiruuf laga kanatti fayyadamnee investimentii babal'isuudhaaf hojjechaatti kan jiru jechaadha. Investimentii qofaadhaaf otoo hin taane dargaggeessi magaala keenya keessa jiru carraa qurxummiin as keessaa bahame waldaadhaan ijaarame bidiruu kanaan hojii wal qabates kanarrattis ijaarame akka waliigalaatti ofiis maatiisaas fayyadaa kan jiru akka ta'e. Kanaaf qabeenyi kun qabeenyi uumaan rabbiin nu kenne waan ta'eef kana fayyadamnee magaala keenya guddisuudhaaf hin hojjenna. Investimentiin hawwatamuu keessaa tokko bu'uuraalee misoomaa isaan ijoodha, murteessaadha. Bu'uuraalee misoomaa jiran immoo investorootaaf namoota magaalattii keessatti dhufanii misoomsuu barbaadaniif daandii haa ta'u, ibsaa haa ta'u, haalota jiran mijataa gochuu keessatti yeroo ammaa kana bulchiinsi magaalichaa hojiin jalqabe maal fa'i maaltu hojjetamaa jira? Piroojeektiiwwan bara kana qabanne keessaa inni guddaanis daandii irratti xiyyeeffannee kan koobiliis dabalatee kan bal'inaan immoo magaala keenya keessatti akkuma beekamu bishaan ibsaa wajjin wal qabatee rakkinni guddaan hin jiru. Akkuma ilaaltan as gara lagaattis ibsaa galchuudhaaf yaalii guddaa goone investoroonni akka itti fayyadaman gochaati kan jirru. Maashinoota kanaaf barbaachisoo ta'an maashina 3 ajajnee maashinni tokko magaala keenya kan gale akka ta'ee fi tokko immoo torban 2 booda gaafa galu daandiin magaala keenya keessa jiru hundu xaxariin hojjetamaa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka hundatti magaala hunda keessatti karaan akka jiru. Pilaaniin magaalaa keenya baay'ee hawwataadha. Daandii meetira 50 dabalatee kan qabu akka ta'e hin beekama. Isas saffisaan hojjennee investoroonni carraa guddaa akka isaan argachuudhaa qabaniif daandii irratti xiyyeeffannee hojjenna jenneeti kan yaadaa jirru. Bishaan dabalatee ibsaas dabalatee xiyyeeffannoo addaadhaan hojjechaa kan jiru akka ta'ee fi ammas abdii guddaa akka qabnu yeroo gabaabaa keessattis immoo daandii keessoo kana xumurree
tajaajilaaf kan oolchinu ta'uusaa asumaanis dhaamuun barbaada. Daawwattoota keenya kan argamnu haroo Habaas irratti imalaati ayyaana dabarsaa asumaan immoo turtii bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa kantiibaa magaalaa Bishaan Gurraachaa kan ta'an obbo Amansiis Addunyaa wajjin haala magaalattii fi investimentii sochii gama investimentiin hawwatummaa magaalattiin qabdu irratti gaafiif deebii waliif taasisaati kan nuti jirru. Irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiin nagaan ittiin isin ga'e jenna. Ammas sagantaa keenya wajjin yeroo gaarii qabaadha. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii addaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan sagantaa isin biraan ga'aa jirru bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa wajjin ta'uudhaan amma roobaa jira. Haroo Habaas irraa bidiruudhaan imalaa turre amma roobni waan roobaa jiruuf jecha bu'aa jirra gara lafaatti jechuudha. Ammas sagantaa keenya dhimmoota nyaachuudhaan waddii qophaa'e soorachuudhaan kan itti fuudhuudha. Bakka jirtanitti qophii keenya wajjin yeroo gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhangaan qophaa'ee gahee jira. Nutis haroo Habaas irraa bidiruudhaan imallee deebinee dhangaa qophaa'ee fi waddii ayyaana kana sababeeffachuuf bulchiinsi magaalaa Bishaan Gurraachaa qopheesse keessummoota wajjin dhandhamaati kan sagantaa keenyatti fuufee jiru. Isinis mana keessan taatanii iddoo garagaraati qophii addaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun qophaa'e kan karaa OBN'tiin hordofaa jirtan. Ayyaanni ayyaana nagaaf jaalalaa kan gammachuu isiniif haa ta'u jecha sagantaa keenya hafes maaltu akka hafe deemnee daawwataa akkasin agarsiifnu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa OBN wajjin. Kabajamtoota hordoftoota keenya irra deebinee ammas baga ayyaana yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoositiin isin ga'e jenna. Ayyaana kana kabajuuf Adaamaarraa imala keenya taasifannee magaalaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa dhaqqabnee jirra. Asitti immoo akkuma ilaalaa turtan hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa fi sochiiwwan investimentii akkasuma sochii magaalattiin walumaa galatti qabdu kan daawwachaa turre amma immoo as geenyee jirra. Bakki amma itti argamnu dudda duuba koo haroon Habaas bal'atee akka samiitti addaatee kan inni mul'atu. Isa madditti immoo Oromummaa isaaniitiif lammiilee keenya naannoo sanarraa buqqaanii fi Harargee irraa buqqaanii magaalaa Bishaan Gurraachaa qophataniif jecha akka isaan oomishaa fi nyaataan galiidhaan of danda'anii jireenya isaanii bu'uureeffatan hojii oomishaa raafuu maramaa as lafa hektaara 7 ta'u irratti raafuu maramaa akka isaan oomishaniif inisheetiivii sochii bulchiinsi magaalichaa taasiseen as qonnaan bultoonni kun yeroo ammaa kana lafa hektaara 7 ta'u irratti oomishaa raafuu maramaa kan isaan oomishataa jiran. Erga hojii kanatti galanii jireenya akkamii jiraataa jiru, galii akkamii irraa argataa jiru kan jedhu kantiibaa magaalaa Bishaan Gurraachaa obbo Amansiis Addunyaa odeeffataa isaa wajjinis turtii kan taasifnu ta'a. Isaanis as nu cinaatti argamu. Akkuma argaa jirru kana oomishni asitti oomishamaa jiru kuni oomisha raafuu maramaati. Kana kan akka bulchiinsa magaalaatti yaadnee hojjetaa jiru maali? Akkuma silas ka'uudhaaf yaale uummata keenya naannoo Somaalee irraa shira diinaadhaan qe'ee qabeenya isaanii irraa deeman jiruuf jireenya isaanii haga ammaatti kan hin fooyyofne galii mataa isaaniis kan hin qabne bal'inaanis waan jiraniif
isaan keessaa namoota baay'ee harka qalleessa ta'an adda baasnee akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti maal haa goonuufi jennee gaafa yaadnu maallaqa qofaa kennuutu hin taane waan biraatiifis kennuutu hin taane maaliif lafa ammaaf tajaajila biraadhaaf oolfachuu hin dandeenye yeroo muraasaaf kenninee fi jireenya isaanii maaliif hin fooyyeffatanii jennee lafa kana jalqaba adda baasnee jechaadha. Lafa kana adda baasnee booda immoo jara kana lafuma kana qofaatti agarsiisnee ji'a 3 yookiin waggaa tokko fudhadhaa yoo jennee maaliin hojjetu kan jedhus waan jiruuf akka bulchiinsa magaalaatti ofii keenya riskii isaa fudhannee waan asitti argamu sanyii kana dabalatee xaa'oos dabalatee ammas wantoota barbaachisan hunda motor paampii dabalatee kan ittiin jallisii gochuu danda'an hunda mijeessinee fi isaan immoo humna isaaniidhaan jechaadha. Akkuma amma asitti argaa jirru karaa nama hawwatuu fi almost nyaatamuu gahaati kan jiru. Kanarraa hawaasni keenya fayyadama. Galii asirraa argamus parsantaa guutuu isaanumaaf kenname. Isaan immoo carraa biraa nama biraafis uumuu karaa isaan danda'aniin hojii kana hojjechaati kan jiru jechaadha. As keessatti indastiriiwwan daakuu oomishan bal'inaan lafa fudhatanii hojii hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Gama kanaan immoo karaa bitaa kan ilaalamu kan hojii misoomaa dhaabbanni Elforaa jedhamu hojjetu keessatti akkuma dargaggoota kana ilaallu yoo xiqqaate bara kana dargaggoota 8,140 carraa hojii banna jennee isaan keessaa carraa hojii dhaabbiidhaan namootni gara 1,500 ol ta'an maasaa kana keessatti amma akkuma argaa jirtan hojii isaanii hojjetanii galii isaanii dabalaa kan jiran ta'uusaa kaasuu barbaadeen jechaadha. Kan biraa lafoota ooluu danda'an jedhamee adda ba'e keessaa lafa mana jireenyaati. Isaan hojjetaa mootummaa magaalaa keenya keessa jirus kanaan dura yeroo daangaa bulchiinsa magaalaa Shashamannee wajjin ta'uudhaan hojjettoota yoo xiqqaate 1,600 ol ta'uu danda'aniif lafti kennamee fi jiruu isaanii asitti ijaarratanii kan jiraachaa jiran ta'uusaa kaasuun barbaada. Gadis yoo deemne hojii misoomaa bal'inaan hojjetaman isin agarsiisuu ni danda'a. Bara kanas hojii piroojeektii hojii waliigalaa qabanne magaalaa kana guddisuu danda'an bal'inaan qophoofnee hojjechaa kan jiru akka ta'e bal'inaanis yeroo diinni qe'ee isaanii irraa buqqisee uummati keenya naannoo Harar irraa Somaalee irraa buqqaanii dhufan yoo xiqqaate abbaa warraa 4,000 ol akkuma argaa jirtan naannoo kanatti qubatanii kan jiranii isaaniifis jiruuf jireenya isaanii kan ittiin jijjiiruu danda'an maaltu jira inni adda baasnee lafa yeroodhaaf hojii biraadhaaf hin oolfamne jallisiidhaan qonnee akka isaan hin beelofne gochuudhaaf hojii tokko tokko hojjechaa jirra. Isas gara booda isin agarsiisuu hin danda'a jechaadha. Haalli qilleensa ishee bal'inaan gammoojjummaa of keessaa hin qabdi garuu immoo lagdi kun waan jiruuf yookiin harri kun waan jiruuf jireenyaa fi baay'ee fooyyoftuudha. Bal'inaanis jechaadha namni baay'een as jiraachuudhaaf fedhii guddaa qaba. Kanarraa ka'uudhaan bal'inaanis kan itti deemamaa ture hojii investimentii qofa ture jechaadha. Warra Somaaleerraa buqqa'an as jiraataniif hojii piroojeektiidhaan hojjetame keessumaayyuu kiliinika yaalaa namaa asitti bajata birrii miliyoona 2.8 hojjetame ilaaluudhaaf deemaa jirra jechaadha. Tajaajila kanaanis uummati keenya yoo xiqqaate gandoota kana qofaatu hin taane gandoota baadiyyaa aanaa Shashamannee keessaas dhufee namni bal'inaan tajaajilamaa jira jechaadha. Kiliinikni kun tajaajila hawaasaa bal'inaan ummatootuma keenya warra Somaalee buqqa'anii intenshinaalii isaaniif kan ijaaramee jiru. Garuu immoo kiliinikni kun tajaajila inni kennaa jiru fooyya'aa waan qabuuf gandoota baadiyyaa irraas dhufee namni bal'inaan asitti tajaajilamaa kan jiru ta'uu fi bakki argaa jirru kana dabalatee akka waliigalaatti waan sila kiliinikni kun inni ijaarametti waan bakka itti deemanii
dhibee isaanii itti yaalamanii qaban turan jedhu. Kanaan dura hin ture namni baay'ee rakkatee dhukkubsates bakka biraadhaaf baasii biraadhaaf saaxilamaa kan turan amma garuu bakkuma isaan jiran kanatti ijaaramee fi tajaajila kan kennaa jiru ta'uu isaa. Keessa seennee waan tajaajila kennaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Kutaan kun kutaa yaala daa'immaniiti. As keessatti akkuma ogeessis jiru amma silas namni yaalamaa ture saffinaanii fi karaa hawwataa ta'eetiin hojii hojjetaa jiru wantoota barbaachisaa ta'e qulqullina wajjin yeroodhaan ta'anii hojjechuu jiru qabatee akkuma ilaalaa jiru hojjetamaa jira jechaadha. Kanaan dura buufanni kun asitti ijaaramiin dura uummati keenya naannoo kanatti jiran baay'ee rakkachaa kan turanii fi dhukkuba adda addaatiif saaxilamaa turan baasii garaa garaatiifis saaxilamaa kan turan amma garuu tajaajila asitti argatanii uummati keenya yookiin jiraattonni ganda baadiyyaa kana magaalaa keenya gammaduu akka isaan ta'an ilaaluun danda'amee jira. Akkuma silas ilaallee tajaajilli kennamaa jiru kan nama gammachiisu akka ta'eef baasiin kanaafis barbaachisu qarshii miiliyoona 14 bahee tajaajila uummata keenyaatiif oolaa kan jiru ta'uu isaati jecha. Sheedii ijaaramee dargaggoota keenyaaf oolu isaanis dargaggoonni asitti dhalamanii sheedii kana keessatti daldalaa jiran warruma Somaaleerraa buqqa'anii qabeenya isaaniirraa bahanii as jiranidhaa fi hojiin as keessatti hojjetamu hojii daldalaati. Dargaggooti kutaa asirratti fudhatan kutaa 16 ol qaba. As keessatti dargaggoonni gara 86 ta'an hojii hojjetanii jiruuf jireenya isaanii jijjiiraa kan jiran ta'uusaa kaasuu fi asiin jira. Bakki ilaalaa jiru fuuldura kana keessattis ilaalama. Almost dargaggoonni kun amma liqii fudhatanii proses gochaa jiranii jechaadha. Hojiitti kan galanis hin jiruuf liqiinis tokkoon isaaniif qarshiin 50,000 kennamee fi hojii qabatamaatti akka seenan godhamaati kan jiru. Ibsaas hin qaba. Bishaanis galeefii jira. Almost hojii keessa galuu hin danda'u jechuudha. Ammas irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoosiitiin nagaan ittiin isin ga'e jenna. Qophii kana kan isin biraan ga'aa jirru OBN bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa waliin ta'uun qophii addaa ayyaana kana sababeeffachuuf isiniif qopheesse kan daawwataa jirtani. Yeroo ammaa kana qarqara Bishaan Gurraachaatti badhatee bareedee akka hurrii samiitti kan argaaf midhaaginaaf namatti tolu haroon habaasii fi qabeenyi guddaan uumamaa magaalaa Bishaan Gurraachaaf marsee argamu irratti imalaati kan jirru yabalaan yookaan bidiruudhaan jechuudha. Kiyyeessitoonni baay'een isaanii maraba isaanii galgala diriirfataniiti kan isaan bulanii barii immoo qurxummii isaanii kiyyeessan sassaabbatanii gara qarqara haroo habaasiitti kan isaan bahaa jiran. Nutis dargaggoota waldaadhaan gurmaa'anii galii haroo uumamaa qabeenya uumamaa kanarraa argachaa jiraniif qurxummii kiyyeessuudhaan jireenya isaanii fooyyessaa jiran wajjin turtii muraasa kan nuti taasifnu. Ammas qophii keenya wajjin turtii taasisaa haalaa fi waldaa kan akkasuma dargaggoota meeqatu jireenya isaanii godhate qurxummii kiyyeessuu kana kan jedhus turtii itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa ana cinaatti argamu isaan wajjinis turtii kan taasifnu ta'a. Maqaan koo Qamar Muhammad jedhama. Itti aanaa kantiibaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaati. Akkuma ka'aatiin ture magaalaan Bishaan Gurraachaa wanni adda isii godhu keessaa tokko haroo habaasii. Haroon kun haroowwan Oromiyaan qabdu keessaa haroo guddaadha. Akkasumas ammoo daangaa hawaasaa jiraachuudhaan wal qabatee haroo hawwata turizimii bal'aa fi akkasumas ammoo carraa hojii bal'aa uumaa jirudha. Kanaaf haroo kanarratti waldaadhaan ijoolleen bal'aan gurmaanii jiruuf jireenya isaanii warri geggeeffachaa jiran jiru.
Kanaaf carraa hojii dhaabbiitiin waldaa guddaa tokkotu jira, waldaa Habaas jedhama. Achi keessatti gara nama 40 oliitti dhaabbiidhaan as keessatti hojjeta. Akkuma argitan bidiruu garaagaraatiin halkan bayanii kaayeffatanii akkasumas irra bulanii qurxummii bal'aa kan walitti qaban ta'uu isaati. Gara kaaniin ammoo asii yoo bayeetiin jedhe akkuma daangaa irratti duratti ilaalaatiin turtan gara ijoollee 100 ol carraa hojii yerootiin achitti kan ijoollee waldaa dhaabbiidhaan jiran kunniin isa kana achi walitti qabanii achi gaan isa walitti qabanii gara warra isaan irraa bitatuuti kan dhiyeessan niidha jechaadha. Kanaaf waldaan kun magaalaa Bishaan Gurraacha qofa osoo hin ta'in magaalaa Hawaasaatiifis qurxummii dhiyeessuudhaan waldaa beekamuudha. Ijoolleen baay'een isaanii yeroo ammaa kana sadarkaa kaleessa homaa hin qabne harka duwwaa bidiruu aadaatiin ittiin jalqabaniitiin turan yeroo ammaa kana gara bidiruu ammayyaatiitti akkasumas ammoo jiruuf jireenya isaanii lafa godhatanii mana godhatanii warri gara hoteelaatitti gara riizoortii ijaarachuutitti dabran jira. Daawwattoota keenyaa kun bishaan haroo Habaasiiti. Dur jechamaan nama yoo tarii rakkoon garaagaraa mudate naannoo kanatti kan jedhamu Nubaasii Habaas jedhaniitu dubbatu. Nubaasii Habaas kan jedhaniif wanti ulfaataa wayii namoota yoo mudate waan darbuu dadhaban rakkoon tasaa wayii yoo mudate Nubaasii Habaas jedhameetu kan dubbatamu. Misooma garaagaraa naannoo Sidaamaatiin riizoortiiwwan hedduu akkasuma as magaalaa Bishaan Gurraachaatiifis carraa investimentii guddaa haroo ta'uu danda'udha. Bakka hawwata turistii ta'urra dabalatee jechuudha. Haroo kanarratti dargaggoonni yoo xiqqaate miseensa waldaa namoota 40 qabu irratti gurmaanii hojii qurxummii kiyyeessuutiin kan jiruuf jireenya isaanii geggeessaa jiran. Nutis bidiruudhaan asirra imalaa dargaggoota kanaa fi carraa hojii argatan irratti carraa haroon Habaas isaaniif uume akkamitti fayyadamaa jiru yaadota jedhan waliin kaasaa bidiruudhaan haroo Habaas irra imalaa jirra. Nu hordofaa. Ammas irra deebinee baga ayyaana waggaatiin isin ga'ee hordoftoota amantaa Kiristaanaa maraan kan argamnu Bishaan Gurraachaa qarqara haroo Habaasitti. Kiyyeessitoonni qurxummii ganamaan haroo Habaas keessaa qurxummii kiyyeessan bariidhaan asitti gabaadhaaf kan inni dhiyaatu qurxummiin dheedhiis kan affeelames bifa shoorbaatiinis kan sooratamaa jiru. Asii akkuma argaa jirtan haala kanaan warreen soorataniif dhiyeessanii asitti galii kan isaan irraa argatan dargaggoonni qurxummii kiyyeessan kunniin jechuudha. Isa kanarraa hafe immoo gabaa biraatiifis haala dhiyeessuu danda'aniin qurxummii isaanii kan isaan kiyyeessan. Tarii akkamitti nyaatama? Akkasitti nyaatama. Ayyaana illee asuma akka bajjina jechuudha. Qurxummiin akkanatti yeroo sooratamu nyaata orgaanikiidha asuma haroo Habaas keessaa kan ba'e baay'ee mi'aawa jechuudha. Daawwattoota keenya amma immoo magaalaa Bishaan Gurraachaa fi daangaa seensa magaalaa naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti seensu fuulduratti kan nuti argamnu. Obbo Amansiis wajjin magaalaa Bishaan Gurraachaa sochiin ishee maal fakkaata, maal of keessaa qabdi, maaltu itti hanqata kan jedhu wajjumaan imalaa kan ilaallu ta'a. Irra deebinee hordoftoota amantaa Kiristaanaa maraan baga ayyaana yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jenna. Amma maaltu nu hafe Obbo Amansiis? Haa ta'u akkuma sila jedhame wantoota magaalaa keessatti hojjechuudhaaf jenne silas kan daawwachaa turre akkuma jirutti ta'ee bara kana piroojeektiidhaan magaalaa kana maal hojjechnaa kan jedhu gabaabseen isinii ibsaa jechaadha. Amma bakki argamnu kun magaalaa keessatti
akkuma daandii bitaa fi mirgaadhaan ilaalaa jirru kanaan dura manoonni karaa kana balleessan alseerummaadhaan ijaarsi seera alaa turee jira. Giriinariin kun mul'atu ture jechaadha. Amma garuu almost giriinarii kana mul'isuudhaaf kana diignee yoo xiqqaate pilaanii magaalaa eegsisuudhaaf hojii hojjechaa jirru. Isa kana qofaatu hin taane magaalli kun magaalaa pilaanii bareedaa qabdudha. Garuu immoo daandii keessoo bal'inaan hin qabdu. Piroojeektii bara kana qabanne keessaa inni guddaa fi inni ijoon daandii keessoo kana hojjechuudhaaf jechaadha. Keessumaayyuu yoo xiqqaate pilaanii magaalaa keenya karaa agarsiisuu danda'uun fi karaa uummati keenya bal'inaan itti fayyadamuu danda'uun yoo xiqqaate bara kana kobilii kana hundumaa as keessatti galchuu yoo dadhabne reedaashii kan jedhamu jira. Isaan hin uffisna jenneeti kan jalqabnee jirru. Isarraa ka'uudhaanis ammaaf raayit ofiin sun hunduu namni daandii as keessaa karaa irratti ijaarsa seeraa alaa ijaare hunduu dafee diigee daandiin keessoo guyyaa lamaan kana guyyaa sadan kana keessatti kan jalqabnu akka ta'e isa qofaatu hin taane haga ammaatitti abbaan qabeenyaa magaalaa kana misoomsuudhaaf fudhate hojii akkamii hojjechaa jira kan jedhu yeroo lama yeroo sadii gamaggamnee jirra jechaadha. Yeroo lama sadii gamaggamne keessatti hanqinni guddaan inni jiru maali? Namoonni fudhatan yeroo dheeraadhaaf jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf hojii qabatamaatti galuu dhiisuu isaanii hagammaatti magaalli keenya akka isheen hin guddanne godhee jira jechaadha. Kanaaf amma maal jenne namni fudhate hundu hojii qabatamaa keessa akka galuu qaba. Isarraa ka'uudhaanis galii magaalaa guddisuu keessatti haga ammaatitti yoo xiqqaate galii mana qopheessaa parsantaa 400 ol deemnee jirra jechaadha. Kana agarsiisu maali? Kutannoo fi aantummaa nuti qabnuun fi abbootii qabeenyaa kanaan dura hojii misoomaa keessatti gahee takkayyuu taphachaa hin jirre isaaniin gara hojii qabatamaatti akka isaan galan gochuudhaaf hojii hojjenneen haga ammaatitti jijjiiramni tokko hin jira. Kanaa olitti immoo baatii lama baatii sadii keessatti magaalaa keenya guddisuu hin dandeenya kan jedhu karoorfannee akka bulchiinsa magaalaatti hojjechaa jirra jechaadha. Isin immoo daandii kana booda piroojeektii kanaan qabattanii jirtan muuxannoo bakka biraa jiru fudhattanii daandii bal'aa ta'e ijaarsaawwan fakkeenyaaf ijaarsaawwan gurguddoon hanga gamootti kan daandii walakkaatti hanga fakkaachuu danda'anitti kan isaan ijaaramanii muuxannoodhaaf kan ta'u isin ijaarsaaf istaandardiin keessan meetira meeqa gamoo ijaarsa gamoo akkasuma ijaarsaawwan garaagaraa. Amma booda ijaarsi kamuu istaandardii magaalaadhaan yookiin immoo istaandardii baafannee mana mareedhaan mirkaneeffanneetu jira. Fakkeenyaaf daandiin asiin arginu daandii tokkoffaadha. Istaandardiin asitti taa'u namni kamuu amma booda ijaarsa gaafa gaggeessu yoo xiqqaate giraawundi pilaastuudhaan jalqabuu qaba jechaadha. Sadarkaa keenyatti kanaan kan karoorfannee jiru. Daandii irraa immoo yoo xiqqaate ijaarsi kamuu meetira 25 fagaachuutu irra jiraata jennee walii gallee jirra jechaadha. Akkuma amma ilaalaa jirtan daandii asiinis ta'ee jira kana keessaa meetira 25 asitti kan jiru hunduu hin diigama jechaadha. Kana gaafa goonu garuu maaliif ammaaf magaalli xiqqoo fakkaatti. Booru garuu guddataa gaafa deemtu magaalli keenya gaafa bal'ataa deemu ijaarsa amma ijaarsiste dogongoraan booru diigaa deemurra ammumaan eegsisaa mirkaneessaa yoo deemne gaariidha jenneeti. Booru hojii guddaa hojjechuudhaafis kan nama gargaaru daandiin keessatti ijaarsi kamuu akka hin hojjetamne gochuun baay'ee murteessaadha jenneeti kan qabannee jirru jechaadha. Bishaan gurraachaa walumaa galatti magaalaa misoomuu dandeettuuf haala mijataa qabduu fi dheebuu misoomaa qabdu akka taate nuu kaaftanii jirtu. Magaalaan kun akka guddattuuf qaamoleen xiyyeeffannaa itti kennuu qabanii fi xiyyeeffannaa isheen barbaaddu irratti yaada qabdan yoo jiraate asumaan. Haa ta'u magaalaa keenya hin jaallanna taanaan magaalaa keenya guddisna taanaan namni amma nu dhaggeeffataa jiru yookiin nu ilaalaa jiru kun jalqaba irratti abbootiin qabeenyaa investoroonni biyya keessa jiran biyya alaa jiran magaalaa kana misoomsina jedhanii lafa fudhatan magaalaa kana saffisa nuti barbaadnu saffisa akka mootummaa keenyaatti jijjiirama magaalota irratti argamaa jiru kana gochuudhaaf ammas xiyyeeffannoo addaadhaan nu wajjin akka isaan hojjetanii kan barbaadu. Lammatas magaalaa kana misoomsuu barbaadu magaalaa kana guddisuu kan barbaadu abbaan qabeenyaa kamiyyuu magaalaa keenya dhufee nu waliin magaalaa akka misoomsu dhaamsa koo dabarsuun barbaada jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaana sababeeffachuudhaan sagantaan addaa OBN bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa waliin qopheesse haala sochii magaalattiin qabduu fi xiyyeeffannaa magaalaa kanaaf piroojektota qabaman irratti turtii kantiibaa magaalaa Bishaan Gurraachaa
obbo Amansiis Addunyaa wajjin taasifne kan hordofaa turtanii ammas irra deebine ayyaana nagaa kan jaalalaa fi kan badhaadhinaa isiniif haa ta'uun hawwii kenna nu wajjin yeroo gaarii qabaadhaa. Hundi keessanuu jiraattonni magaalaa keenya ummati naannoo ishee keessan baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana gammachuu, ayyaana namoota rakkatan itti deeggarru akka nu ta'u maqaa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatii fi maqaa uummata keenyaan ayyaana gaarii isin jechuun barbaada. Ulfaadhaa, galatooma.